Tasfaayee Gashuun jedhama. Ittaanaa hoogganaa biiroo daldala Oromiyaati. Egaa biiroo daldala Oromiyaa seeraa fi labsiidhaan kan kennameef dhimmoottan sochii gabaa akka inni adeemsisudha. Keessattuu barana dabalata mindaa hojjettoota mootummaa wajjin wal qabatee akkasumas gabaa tasgabbeessuudhaaf hojiiwwan gurguddaan lamadha hojjetamaatii kan ture. Inni tokko dhiyeessiiwwan akka inni dhiyaatu gochuudha. Inni lammaffaan immoo dhimma to'annoo fi hordoffii gochuudha. Sana dura maaliin kan goone hubannoo uumuudha kan taasisaatii kan turre. Hubannoo hojjettoota keenyaa fi akkasumas dhaabbilee daldaltootaa dhaabbilee daldalaadhaaf akkasumas uummata bitatee jiraatu gara miliyoona 2.9 ol ta'aniif akkasumas dhimmamtoota warra wajjiniin hojjennu gara 1,915 jechuun qonna ta'uu danda'a, waldaa hojii gamtaa, tiraanspoortii, galii, daldala isaan kanaaf sadarkaadhaan hubannoon akka kennamu ta'eera. Walitti hidhimsa gabaa hojjennu midhaan nyaataaf ta'u akkasumas kuduraa fi muduraa fi bu'aawwan industirii ta'an. Bu'aawwan industirii hojjennu akka naannoo keenyaatti manneen warshaa daakuu, paastaa, mokoronii gara 200 oliidha kan isaan jiran. Isaan gatii madaalawaadhaan gatii balbala warshaatiin hawaasa keenyaaf akka isaan dhiyeessan karaa waldaa isaanii irratti walii galuudhaan tiraanspoorteeshinii isaan danda'anii iddoo jiranitti hawaasaaf akka isaan gatii madaalawaadhaan dhiyeessan irratti walii galame. Baazaarii gubbaa irratti, egzibishinii gubbaa irratti, gabaawwan sanbataa kana gubbaa irratti akka isaan dhiyeessan ta'ee haala akkasiitiin gabaan tasgabbaa tureera. Gama biraatiin karaa mootummaa kan dhiyaatu sukkaarri kootaa keenya baatiiwwan sadan kana keessa gara kumtaala 31,000 fi 652 karaa yuuniyenii akka inni gadi bu'u ta'eera. Gama biraatiin dhiyeessitoota yookaan immoo fichisiistoota warra ta'an gabaa warra jimlaa daldalattis akkasumas gabaawwan sanbataa gubbaa irrattis akkasumas baazaariiwwanii fi egzibishinii gubbaa irrattis gatii madaalawaadhaan akka isaan hawaasaaf dhiyeessan ta'aa tureera jechuudha. Keessattuu bara baay'ataa kana keessatti gabaawwan sanbataa dura qabnu irratti gara gabaa sanbataa 340 dabaluudhaaf karoorfannee akka waggaatti kan hojjechaa jirruu fi baatiiwwan sadan kana keessatti 40 ni dhaabna jennee achi keessaa gabaan 19 yookaan gabaan sanbataa 19 kan dhaabbatee ta'uu isaatii fi ammaan kana gara 590 ol gabaan sanbataa dhaabbatee waan lama irratti sirriitti bal'inaan hojjetamaatii kan jiru. Inni tokko gabaawwan sanbataa waan lamadha kan inni fayyadu. Warri oomishan hanga humnatti baasan baasiitti baasan karaa seera qabeessa ta'e kallattiidhaan isa bitatee nyaatutti gurguruudhaan faayidaa ni argatu ta'u faddaalaa fi daldaalaan walakkaan seeni sansalanni gabaa ta'u hin dheeranne jechuudha. Inni bitatus immoo waan ho'aa ta'e waan qulqulluu ta'e gatii madaalawaadhaan warra oomisheerraa akka argatu ta'eera. Kuni ta'uu isaatti immoo keessattuu qonna magaalaa wajjinis wal qabatee bu'aan qonna magaalaa gabaawwan kana gubbaarratti dhiyaachuunsaa hawaasni waan barbaadu akka inni argatu ta'eera. Kuni ta'uunsaa gabaan akka tasgabbaa'u ta'eera jechuudha akka naannoo keenyaatti. Keessattuu bu'aan qonnaa ammaan kana gara midhaan gahaa jiru ni jira keessattuu naannoo gammoojjiidhaan wajjiniin wal qabatee baatiiwwan waxabajii keessa wajjiniin yoo wal bira qabnee laallu gabaan bu'aan qonnaa gadi bu'uu isaati kan argaatii kan jirru. Gama biraatiin bu'aawwan industirii hanga tokko fakkeenyaaf naannoo sukkaaratti hangi tokko
dabaleera. Yaa ta'uuti garuu kan amma alaa galaa jiru karaa dhaabbilee warra alaa galchitoota isaaniidha gabaan irra caala tasgabbaatee kan jiru. Kan kanaan dura firankoo vaalutaadhaan galaa jiru caala yeroo yeroodhaan galaa jiraachuusaa karaa ministeera daldalaas akkasumas karaa gumruk odeeffannoo argachaa jirra waan ta'eef haala akkasiitiin gabaan tasgabbaa jira. Kan biraa dhimmi bu'aan industirii keenyaa keessattuu kan daakuu, paastaa, mokoronii wantoonni akkasii kun haala gatii madaalawaa ta'een gabaa kanarratti dhiyaachaa jiraachuunsaa hawaasni keenya akka inni karaa gabaabaa ta'e argatu ta'eera. Keellaa wajjin wal qabatee kanaan dura akka biiroo daldalaatti gara keellaa 11 qabna ture. Sochii komodiitiiwwan seera qabeessummaa isaa kan ittiin hordofaati kan turre. Yaa ta'uuti garuu amma inni hundi isaa ka'ee komodiitiiwwan yookaan meeshaaleen kamiyyuu iddoodhaa iddootti kan seera qabeessa ta'e akka barbaadetti hawaasa keenya bira gagga'uu akka danda'u kana qaama dhimmi ilaalu wajjin marii gochuudhaan kan ka'e ta'uusaati. Kan kuni ka'uunsaa immoo daldaltoonni keenya iddoo barbaachisaa ta'etti komodiitii isaanii yookaan immoo bu'aa industirii isaa ta'u bu'aa qonnaa olii gadi sochoosuudhaan waan hawaasni barbaadu akka iddoo sanaan ga'u kan ta'etu jira jechuudha. Seeraan alummaa daldala wajjin wal qabatee iddoo lamattidha seeraan alummaa kan hojjetamu. Tokko gabaadhuma idilee keessatti seeraan alummaan hin hojjetama. Inni biraa immoo kontiroobaandiidha. Kan gabaa idilee keessatti yookaan gabaadhuma seera qabeessa ta'e keessatti wantoonni akka gatii dabaluu, otoo eeyyama hin argatiin hojjechuu, akkasumas waan ittiin baafateen ala hojjechuu, eeyyama isaa maxxansuu dhiisuu, gatii maxxansuu dhiisuu, akkasumas balleessaawwan adda addaa kan raawwatamaa ture gubbaarratti gara dhaabbilee 49,000 fi 342 ta'an irratti tarkaanfiin bulchiinsaa kan fudhatame ta'uu isaati ibsuutti kan hin barbaadu. Tarkaanfii bulchiinsaa hojjennu gaa maallaqaan kan isaan kun kan adabamani. Gama biraatiin tarkaanfii seeraas kan hordofsiisu yakkoonni adda addaa ni jiru. Kan maallaqaan adabame gara baatiiwwan sadan kana keessatti yakka adda addaa daldaluma idilee keessatti gara kan yakka adda addaa hojjetan gara miliyoona 83 fi 114 fi 300 mootummaadhaaf adabamanii mootummaadhaaf galii ta'eera. Akkasumas dhaabbilee rabsa boba'aa wajjinis wal qabatee kan jiru kan seeraan ala socho'aatii kan ture boba'aan beenzilaa fi naaftaan gara leetira 55,000 fi 172 qabamee tilmaamni isaa gara miliyoona 10 fi 619,435 fi 35 kan ta'u qabamee ture. Achi keessaa miliyoona 9 fi 200 fi 43 fi 892 mootummaadhaaf galii ta'eera jechuudha. Akkasumas warra naannoo kanatti dhimmoota kan wajjiniin wal qabatu yakkoota kan wajjiniin wal qabatu warra raawwatan gara nama 30 kan ta'an yeroo ammaan kana to'annoo seeraa jala kan jiran ta'ee namni 5 garuu ji'a 6 hanga waggaa 4tti kan irratti murtaa'ee fi mana sirreessaa kan jiran ta'uu isaati. Egaa wanti kun biiroo daldala qofaatiin otoo hin taane kan hojjetamaatiin ture karaa qindoomina qabuunidha. Qindoomina keessattuu abbaa alangaa wajjiniin, poolisii wajjiniin, geejjiba wajjiniin, galii wajjiniin biiroon keenya qindoomee hojjechaati kan jiru ta'uu isaatii fi dhiyeessiiwwan adda addaa wajjin immoo wal qabatee kan akka waldaa hojii gamtaa fi qonna wajjiniin bal'inaan hojjetamaa kan jiru ta'uu isaati.